Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Maturreen har'a isiniif qabannee dhufne keeyyata barreessuu yookaan keeyyata ijaaruu kan jedhu yoo ta'u, as keessattis waa'ee keeyyata ijaaruu bal'inaan kaasnee waan waliin barannuuf haga xumura sagantaa keenyatti akkan wajjin turtan affeerraa keenya. Keeyyanni maali? Keeyyanni tuuta himootaa ta'ee yaada ijoo tokko qofa kan qabuu fi yaada ijoo sana immoo himoota adda addaatiin kan dabarsu yookaan babal'isee ibsuu kan yaalu jechuudha. Keeyyanni callisee osoo hin ta'in ulaagaa adda addaa kan inni guutuu qabutu jira. Qaamoleen inni of keessatti qabachuu qabu jira jechuudha. Keeyyanni egaa qaama barreeffama ta'ee yaada ijoo tokko kan qabuu fi qaamolee adda addaa irraa kan ijaaramudha. Ergaa tokko kan of keessaa qabuu fi himoota seeran walitti qindaa'an irraa kan ijaaramudha. Keeyyanni qindaa'an tokko qaamolee adda addaa of keessaa qabaachuu danda'a. Keeyyanni tokko yaada tokko qofaa dhiyeessuuf caasaa mataa isaanii qabaa jechuudha. Isaanis hima ijoo, hima callaa fi hima goolabaa yookaan hima xumuraa of keessaa qabaachuu ni danda'a. Hima ijoo kan jennu yaada handhuuraa yookaan yaada dimshaashaa keeyyataa kan of keessatti qabate jiru suni hima ijoo jedhama jechuudha. Himni ijoo yaada ijoo keeyyatichaa of keessatti kan qabatuu fi bakkeewwan adda addaatti argamuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf jalqaba himaa irratti yookaan dhuma keeyyataa sanaa irrattis yookiin jidduu fi dhuma irrattis argamuu ni danda'a jechuudha. Yaada ijoo yookiin yaada bu'uuraa keeyyanni sun dabarsuu barbaadu kan of keessatti qabate sun himni sun hima ijoo jedhama jechuudha. Kabiraa hima callaa of keessatti qabata. Keeyyanni tokko hima callaa kan jedhamu yaada hima ijoo keessatti ka'e balballoomsuun yookaan ibsuudhaan jechuudha. Bal'isee ibsuudhaan himoota baay'ee fayyadamuudhaan yaada ijoo sana karaa adda addaatiin ibsuu keeyyata keessatti kan argamu sun hima callaa jedhama jechuudha. Fakkeenyota adda addaa kaasuudhaan sababaa fi bu'aa adda addaa kaasuudhaan jechuudha. Hima sana sirriitti yaada ijoo hima sana keessatti ka'e yookaan keeyyata sana keessatti ka'e kan babal'isee ibsu suni hima callaa jedhama. Hima goolabaa kan jedhamu immoo keeyyata keessatti yaada ijoo ka'e sana goolabuudhaan kan xumurudha jechuudha. Sun hima goolabaa jedhama jechuudha. Namni keeyyata barreessu tokko gaa qaamolee fi amaloota keeyyataa gaarii ta'an fayyadamee barreessuu qaba. Jalqaba irratti gumeessa baafachuun yaadota adda addaa burqisiisuun qindeessee wixinee jalqabaa barreessuun sirriitti gulaaluun madaalee barreeffama dhumaa gaarii ta'e barreessitu irraa eegama jechuudha. Gumee jechuun qabxiilee yaada ijoo keeyyaticha keessatti ka'uu qaban tarreessuun qabxii baafachuudha. Kunis yaadni barreessuu barbaanne akka nu jalaa hin hafnee fi keeyyatichi barreessuun qindaa'aa akka ta'u nu gargaara jechuudha. Gumee qopheessuun. Hubachiisa keeyyanni tokko hima ijoo tokko ol qabaachuu hin danda'u jechuudha. Keeyyanni tokko hima ijoo tokko ol qabaate jechuun xiyyeeffannaa dhabe yookaan immoo keeyyatichi seeraan waan barreeffame miti jechuudha. Kanaafuu keeyyanni tokko yaada ijoo tokko ol qabaachuu hin danda'u. Himoota callaa garuu baay'ee qabaachuu danda'a. Akkasuma hima goolabaas dhuma irratti kan goolabu hima tokkoon goolabaa jechuudha. Kan achitti garuu yaada ijoo adda addaa qabaachuun hin danda'amu jechuudha keeyyanni tokko. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle keeyyanni kun keeyyanni asitti argaa jirru kun fakkeenya tokkoffaadha. Weerarri COVID-19 maal akka ta'e karaalee COVID-19 kun yookaan vaayirasiin koronaa ittiin daddarbu kan sanarratti hundaa'ee waa'ee sanarratti barreeffamedha jechuudha. Keeyyanni kun egaa waliin haa dubbisnu. Weerarri COVID-19 yookaan vaayirasii koronaa karaa adda addaa daddarbuu danda'a. Inni tokkoffaan karaa vaayirasii koronaatiin faalame nama vaayirasii koronaatiin faalame yoo harka wal fuudhuudhaan daddarba. Kana jechuun namni fayyaa ta'e yookaan taate tokko of eeggannoo tokko malee nama vaayirasiin koronaa dhiiga isaa yookaan ishii keessa jiru yoo harka fuudhe yookaan fuute darbuu danda'a. Inni lammaffaan immoo
weerarri kun karaa hafuuraa daddarba. Kana jechuun nama vaayirasiin koronaa dhiiga isaa keessa jiru wajjin qaamaan yoo walitti dhiyaatan vaayirasichi hafuuraan gara nama fayyaatti darbuu danda'a. Karaan vaayirasiin koronaa namatti darbuu inni sadaffaan immoo meeshaan namni vaayirasii koronaa dhiiga isaa keessa itti argamu fayyadame of eeggannoo malee yoo itti fayyadamne gara nama fayyaa ta'etti darbuu mala. Walumaa galatti vaayirasiin koronaa karaa adda addaa daddarba jechuun ni danda'ama jedha himni kun jechuudha. Egaa as keessatti himni ijoo karaalee vaayirasiin koronaa kun itti daddarbu kan ibsudha. Kana ibsuudhaaf himoota adda addaatti fayyadameera. Hima callaa adda addaa jechuudha. Inni tokkoffaan jedhee kan ka'u kun vaayirasiin koronaa karaa itti daddarbu harka wal fuudhuudhaan jedha. Karaa lammaffaa, karaa sadaffaa jedhee kan ibsu kun hima callaa jedhama jechuudha. Walumaa galatti vaayirasiin koronaa karaa adda addaa daddarba jechuun ni danda'ama kan jedhu kun immoo akka hima goolabaatti gale jechuudha. Egaa kun yaada ijoo karaa weerarri koronaa vaayirasii itti daddarbu irratti bu'uureffate keeyyata barreeffamedha. Hubachiisa himni ijoo jalqaba gidduu dhuma yookiin jalqaba keeyyataa qofa irratti argamus ni danda'a. Keeyyata armaan olitti dubbisne kana keessatti egaa himni ijoo jalqabaa fi dhuma keeyyataa irratti argame jechuudha. Keeyyata kana barreessuudhaaf gumee qopheeffanneetu jalqaba kan barreessine. Gumeen keenya egaa karaa vaayirasiichi itti daddarbu jennee mata duree kaawwanne hafuuraan of eeggannoo malee harka wal fuudhuun, wal bira taa'uun, wal tuttuquun, meeshaa tokko fayyadamuun isaan kun gumee keenya jechuudha. Gumeen haala kanaatiin qopheeffama. Yaanni keeyyata sana keessatti kaasuu barbaanne akka nu jalaa hin hafne taasisaa jechuudha. Gumee qopheeffachuun faayidaa hedduu qaba. Haala kanaatiin waan irratti barreessuu barbaaddan, mata duree irratti barreessuu barbaaddan sana gumee qopheeffachuudhaan keeyyata tokko keessatti wanta argamuu qabu, wanta barreessuu qabnu haala kanaatiin guutummaatti otoo yaadni jalaa hin hafin ibsuudhaaf gumee qopheeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Keeyyanni fakkeenyi lammaffaa yookiin keeyyanni inni biroo jechuudha. Kun mata duree birooti. Buna danfisuuf dura bunicha sirriitti dhiquu qabna. Itti aansuun eelee ibiddaarra keenyee bunicha akoofna. Sana booda bishaan jabanaatti naquun ibiddarra keenya hanga bishaanichi danfutti buna akaa'ame tumna. Yommuu bishaanichi danfu buna tumameetti naqna. Erga inni sirriitti danfee booda jabanaa ibiddarraa fuunee lafa keenya xiqqoo turrees shiiniitti buusnee dhuguu dandeenya. Walumaa galatti buna danfisuun adeemsa adda addaa qaba jedha himni kuni. Himni ijoo fakkeenya lammaffaa kun buna danfisuu kan jedhu yoo ta'u, himoonni hafan hundi hima callaadha jechuudha. Inni dhuma irratti argamu immoo hima goolabaa ta'etu gale. Kanaafuu keeyyanni haala kanaan barreeffamaa jechuudha. Yaada ijoo tokko qabata. Hima callaa adda addaatiin ibsamuu danda'a. Yaaduma ijoo buna danfisuudha. Amma yaadni ijoo asitti buna danfisuun akkamitti akka danfifamu, maalirraa akka danfifamu wanna yaada hafuu hin qabne waa'ee buna danfisuu as keessatti ibsee kaasuu yaaleera jechuudha. Keeyyanni kuni fakkeenya lammaffaa sadaffaa jechuudha. Dhiifama eersiin karaa adda addaa nama tokkorraa nama birootti daddarbuu danda'a. Tokkoffaa karaa saalquunnamtii darbuu danda'a. Kana jechuun namni fayyaa qabu tokko nama vaayirasiin eersii dhiiga isaa keessa jiru waliin of eeggannoo malee saalquunnamtii yoo raawwate vaayirasichi itti darbuu danda'a. Karaa inni lammaffaa eersiin ittiin daddarbu immoo meeshaa adda addaa keessattuu meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuudhaani. Kana jechuun namni fayyaa ta'ee fi namni vaayirasiin eersii dhiiga isaa keessa jiru meeshaalee qara qaban waliin yoo fayyadaman walitti daddabarsuu danda'u. Kana malees eersiin karaa tuttuqqaa dhiigaas daddarbuu danda'a. Dhiigni nama vaayirasii eersii qaama isaa keessa jiru yoo dhiiga nama fayyaa ta'e waliin wal tuqe salphumatti namicha fayyaa sana faaluu danda'a jechuudha jedha keeyyanni kuni.
Keeyyata armaan olii keessatti egaa yaada ijoo kan yaada bu'uuraa tokko qofaa haasa'a. Innis karaa eersiin itti daddarbuu danda'udha jechuudha. Himni ijoo keeyyata kanaa eersiin karaa adda addaa nama tokkorraa nama birootti daddarbuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Himoonni hafan egaa hima callaati. Sababni isaas himoonni kun tokkummaadhaan yaada hima ijoo keessa jiru babal'isan. Fakkeenya himoonni saalquunnamtiin meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu, tuttuqaa dhiigaa jedhan hundi isaanii karaa eersiitti darbuu danda'u haasa'u jechuudha. Kanaafuu hundi isaanii himoota callaa jedhamu jechuudha. Egaa gumeen asitti qopheeffame saalquunnamtii karaa eersiitti daddarbu jedhee mata duree isaa barreeffate. San booda yaadonni hafuun qaban jedha. Saalquunnamtiin karaa ittiin daddarbu egaa saalquunnamtiin tuttuqaa dhiigaan meeshaalee waliin fayyadamuu fi kan kana fakkaatan egaa gumee keenya ta'uu danda'a jechuudha. Amala keeyyataa. Keeyyanni amaloota adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Tokkummaa qabaachuu qaba. Keeyyanni tokko yagguu barreeffamu himoonni achi keessatti barreeffamanii tokkummaa qabaachuu qabu jechuudha. Inni dura barreeffame isa ittaanee barreeffamu faana tokkummaan waliin kan socho'an ta'uu qabu jechuudha. Waanuma tokko kan dabarsaan hima ijoo, himoota gargaartuu fi himni goolamaa dhimma tokko irratti xiyyeeffachuu qabu kun tokkummaa yaadaa jedhama jechuudha. Waan tokko irratti xiyyeeffatanii hima ijoo sana irratti xiyyeeffataniitu jechuudha. Kan barreeffamuu qaban waa'ee waan tokko haasa'uu qabu jechuudha. Walta'iinsa yookiin qindoomina qabaachuu qabu lammataa jechuudha. Amala keeyyataa keessaa keeyyanni tokko qindoomina qabaachuu qaba kan jennu yaadonni himoota callaan ibsaman duraa duuba sirrii ta'een wal qabatanii yaa'uu qabu jechuudha. Yoo yaanni haala tartiiba qabuun kaa'amee fi yaanni himoota haala wal qabateen dhiyaate walta'iinsa qaba jedhama. Garuu duraa duubni isaa kan hin eegamne waliin makaa yoo ta'e keeyyanni sun keeyyata qindoomina hin qabne jedhama jechuudha. Yeroo hedduu walta'iinsi wal qabsiisota fayyadamuu dhufuu danda'a. Fakkeenya kan armaan olitti ilaalle keessatti tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa walumaa galatti kan jedhan isaan kun wal qabsiisota jechuudha. Wal qabsiisota biroo kanneen biroos hedduu jiru. Isaan itti fayyadamuudhaan qindoomina keeyyata sanaa agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Kabira guutummaa ka jedhu amala keeyyataa keessa isa tokkodha. Guutummaa jechuun yaanni keeyyata tokko keessatti ka'e haala quubsaan yoo ibsamedha. Sirriitti waan hafuu qabu otoo hin hafiin yaada keeyyata keessatti kaasan osoo haala quubsaan hin ibsin bira darbuun barbaachisaa miti jechuudha. Yaanni sun guutummaatti wanti ka'uu qabu hundi ka'ee barreeffamuutii qabaa jechuudha. Ergaa dabarfamuu barbaade seeraan otoo hin hafiin yoo ka'ee barreeffame keeyyanni sun guutummaa qabaa jenna. Maaliifi keeyyanni tokko guutummaa yoo qabaate barreessaan sun yaada ibsuu barbaade, yaada dabarsuu barbaade hunda otoo namni yoo dabarse namni dubbisu sunis immoo yaada sana sirriitti hubachuu danda'a jechuudha. Maal akka inni dhiyeessuu barbaade, maal jechuu akka barbaade sirriitti irraa hubachuu danda'a. Kabira kaayyoodha. Keeyyanni tokko kan barreeffamu kaayyoo tokko qofa galmaan ga'uudhaaf barreeffama. Fakkeenyaaf amala keeyyataa keessaa egaa keeyyanni tokko waa ibsuudhaaf, waa ibsuu yaaluudhaaf barreeffama. Kabira addeessuudhaaf, seenessuudhaaf yookiin amansiisuuf barreeffama jechuudha. Yoo kaayyoowwan kun keeyyata tokko keessatti wal makanii keeyyatichi xiyyeeffannaa dhabee rakkoo qaba jedhama. Keeyyanni sun wal makuun qabu jechuudha. Yaanni ibsa kennuudhaaf barreeffame yoo ta'e waa'ee ibsa kennu waa tokko irratti waan ibsaa jiru sana irratti sirriitti nama biraatiif akka galuuf ibsuu yaala jechuudha. Addeessuu yaalas yoo ta'e akkasuma, seenessuuf yaala yoo ta'es akkasuma, amansiisuuf yaala yoo ta'es namni biraa yaada mataa isaa dhiisee kan isaa akka hordofu taasisuudhaaf, amansiisuudhaaf egaa yaaludha jechuudha. Kun kaayyoo keeyyataati.
amala keeyyataa ka dabalataa keeyyanni dheerina isaatiin murtaa'uu qaba. Himoota hagam akka qabachuu qabu keeyyanni tokko murtaa'aadha jechuudha. Haguma barbaade deemuu qabu. Calliseeduma waraqaa 2 3 4 itti fufeeduma deemuu hin qabu jechuudha. Yaada yoo akkas dheerataa deeme namnillee yaada ijoo irraa argachuuf ni rakkataa jechuudha. Kanaaf haga dheerinaatiin illee murtaa'uu qaba jechuudha. Keeyyanni tokko garmalee guddachuu xiqqaachuu hin qabu. Yeroo hedduu jechoota haga 100 yookiin 200 of keessaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Keeyyanni tokko amalli keeyyataa kan biraa unkaa jedhama. Kana jechuun jechi jalqaba keeyyataa irra jiru mirga waraqaa keeyyatichi itti barreeffame irraa haga ta'e keessa galee jalqabuu qaba. Yoo kana hin taane immoo bo'oo irratti xiqqoo gad siqee jalqabuu qaba jechuudha. Kun unkaa ka jedhamu kanaa jechuudha. Barreeffamoota tokko tokko keessatti keessa galee jalqaba keeyyataa irratti xiqqoo inni jalqaba irratti keessa galeetu barreeffama jechuudha. Achiin booda dhuma irratti erga dhaabee amma keeyyanni lammataatti fufuudha ammas keessa xiqqoo galeetu jalqabaa jechuudha. Yookaan immoo yoo kana dhiisne xiqqoo gadi irraa buune keeyyata isa biroo irraa xiqqoo gadi siqnee sarara tokko gidduutti dhiisne jechuudha. Gadi siqneetu barreessinaa jechuudha. Jalqabuma irraa kaasne keessan gallu yeroo sana kun unkaa jedhama jechuudha. Kana qabaachuu qaba amalli keeyyataa ka biraa. Akaakuuwwan keeyyataa. Keeyyanni akaakuuwwan 4 qaba. Keeyyanni tokko kan barreeffamuuf kaayyoo 4 galmaan ga'uuf jechuudha. Isaan keessaa ibsa kennuuf yoo ta'e keeyyanni sun ibsa kennuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Addeessuudhaaf yoo ta'es addeessuudhaaf xiyyeeffata malee waa'ee ibsa kennu waa'ee biroo keessan galuu jechuudha. Kanaafuu keeyyanni kaayyoon inni barreeffamuuf ibsa kennuuf ta'e ibsa kennuu qofarra xiyyeeffatee ibsa kennaa jechuudha. Addeessuuf yoo ta'e addeessuuf qofa xiyyeeffatee addeessuu yaalaa jechuudha. Seenessuus yoo ta'e yookiin amansiisuuf yoo ta'es haaluma kanaatiin. Kaayyoowwan kun keeyyata keessatti wal makanii argamuu hin qaban jechuudha. Egaa akaakuuwwan keeyyataa kun keeyyata addeessaa, keeyyata amansiisaa, keeyyata ibsaa fi keeyyata seenessaa jedhamuudhaan beekamu. Tokko tokko isaanii fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Keeyyata addeessaa. Keeyyanni addeessaa keeyyata waan tokko dubbistoonni sammuu isaanii keessatti akka daawwatan taasisuudhaan jechootaan suuraa sammuu dubbistoota keessatti kan kaasudha. Gosa keeyyataa kana barreessuudhaaf jalqaba waa'ee waan barreessu sanaa ofii keenya sirriitti daawwachuu fi beekuu qabna jechuudha. Sana booda dubbistoonni akka nuti daawwannetti yookaan ilaalletti akka daawwatanii fi yaada akka argan yaadaan akka argan jechuudha. Waan nuti barreessinu sana yaada isaaniitiin akka argan isaanis taasisuudhaan kan barreeffamu kan barreessu kan yaadu suni keeyyata addeessaa jedhama. Fakkeenyi kun fakkeenya keeyyata addeessaati. Waliin haa dubbisnu. Akka guyyaa gaafa sanaa onneen koo rukuttaan dabalee hin beeku. Osoon hin beekinan akka nama gaara fiigaa oolee walirratti hafuura baafadhe. Jalqabuma nama magaalaa Adaamaa keessa wal dhiibu keessa miilli qalloon miila gogorrii fakkaatu ija calawu na jechuusaati. Dhibee onnee koo natti kaasuu eegale. Suuta daawwachaa gara sarbeetitti yeroon ija miixu sarbaan sarbaa soolana borofaa fakkaata. Ammas daawwachuu koo hin dhaamne gara teessumaa fi udduu duubaatiin oli jaba baase. Irra dabarsee mudhii ilaaleen udduu duuba sana waliin yeroon wal bira qabu inumayyuu amanuun dadhabe. Mudhiin qalloo cixuu geessuu fi udduun tuullaa amma sana gahu wal bira qabee gaafan ilaalu waan udduu sanarra qucuummattee teessu natti fakkaatti malee waan miilli qaqalloon sun tuullaa kan hunda baate deemu hin fakkaatu. Guntatawwan gaanfa jibichaa fakkaata sanaan
dhaaba taaksii daakuu keessa gaafa deemtu waan gaafaan jifachaa jirtu fakkaata. Morma dheeraa lawwee, hidhiiwwan haphii, qalamni diimaan itti hin baay'anne wal dhungachiiftee funyaan qara qimixii rifeensa mujjaa balbalaa fakkaatu duubatti jigsitee deemaa gara koo dhufte. Amanuu hin dandeenye. Waaqumaa jettee yeroo natti maramtu yee jedheen utaalee ka'e. Maal godha utuu abjuu ta'uu baate jedha. Egaa barreeffamni kuni waan arge sana waan abjuudhaan arge sana nu agarsiisu yaade jechuudha. Kun keeyyata addeessaa jedhama jechuudha. Haala kanaatiin ka barreeffamu keeyyanni keeyyata addeessaa jedhamee beekama. Kanaaf waa'ee waan argee sana nu agarsiisu yaale malee waan biraa waliin hin makne jechuudha. Kanaaf kaayyoon keeyyanni barreeffamuuf inni tokko addeessuudhaaf jechuudha. Kun amala yookaan kaayyoo keeyyataa keessaa isa tokko. Keeyyanni biraa keeyyata amansiisaa jedhama. Keeyyanni amansiisaa akkuma maqaansaa dhimma tokko irratti dubbistoota amansiisuudhaaf kan yaaludha. Kunis mata duree filatame irratti ragaawwan qindeeffachuudhaan dubbistoonni yaada ofii isaanii dhiisanii yaada barreessaa sana akka hordofan yookiin akka fudhatan taasisuudhaaf kan yaaludha. Fakkeenya fudhannee ilaallu kanas. Namni malaammaltummaa kennee fi fudhate du'uu qaba. Biyyi keenya akka hin guddanne kan taasise malaammaltummaa ta'uunsaa shakkiin qabu. Namni malaammaltummaa nyaatee fi nyaachises tokkuma waan ta'aniif du'uu qabu. Osoo namni malaammaltummaa kennu hin jiru ta'ee kan fudhatu hin jiru. Osoo kan fudhatu hin jirres kan kennu hin jiru. Jarri lamaanuu tokkuma jechuudha. Kana waan ta'eef murtiin jara lachuu wal fakkaachuu qaba. Fakkeenya biyya Chaayinaa yoo fudhanne namni malaammaltummaa nyaate fannifamee akka du'u namoonni beekan ni himu. Kanarraa kan ka'e Chaayinaa keessatti yeroo ammaa kana malaammaltummaan akka badaa jiru ni himama. Kun kan ta'eef namoonni malaammaltummaa waan jibbaniif qofa miti. Du'a waan sodaataniif malee. Biyya keenya keessatti kun hojiirra osoo oolee namni haqa ofii maallaqaan hin bitatu. Haqa namaas maallaqaan kan ofiisaa hin godhatu. Biyyi keenyas kenniinsa tajaajilaatiin adda duree ni taati. Kanaafuu biyya kana guddisuu yoo barbaanne namni malaammaltummaa kennus ta'e fudhatu du'uu qaba jedha jechuudha. Keeyyanni kuni waa'ee namoota malaammaltummaa fudhatanii fi kennanii irratti hundaa'uudhaan du'uu akka qaban ragaa adda addaa dhiyeesseetu namoota amansiisuu yaala jechuudha. Nama biroo yookaan dubbistoonni yaada isaa kana akka fudhatan, nama malaammaltummaa kennu akka du'u, namni malaammaltummaa fudhatus akka du'u, namoonni biroo akka amanan kan yaaludha jechuudha. Kun keeyyata amansiisaa jedhama jechuudha. Amma yaadnas keessatti ka'ee hundumtuu kaayyoon inni barreeffameef amansiisuudhaaf namoonni biroo yaada isaa kana akka fudhataniif. Keeyyanni biroo keeyyata ibsaa jedhama. Keeyyanni ibsaa haqa tokko qabachuudhaan barsiisuu fi qajeelfama kennuu irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf fudhannu. Gareen qo'achuun faayidaa adda addaa qaba. Tokkoffaa yeroo barattoonni gareen hojjetan yaada hedduu wal jijjiiru. Yaada abbaa tokkoo yaada isa kaan waliin walitti bu'uun yookiin walii galuun hojiin hojjetamu gabbisuuf gargaara. Lammaffaa gareen hojjechuun hojii qooddachuun ogummaa itti gaafatamummaa horachuuf gargaara. Kana malees hojiin barbaadame yeroo gabaabaa fi haala qulqullina qabuun hojjetamuu danda'a. Karaa biraatiin warri gareen hojjetan muuxannoo wal kabaju horatu. Kana jechuun yaada walii dhaggeeffachuu, yaada dhiyaate xiinxaluun bu'aa qabatamaa irra ga'uu danda'u. Haala kanaan ogummaa wal kabajuu jireenya hawaasummaa keessatti barbaachisu gonfatu yookiin gabbifatu. Kanaafuu namoonni carraa gareen hojjechuu yommuu argatan haalaan itti fayyadamuu qabu jedha jechuudha. Kun immoo qajeelfamaa fi ibsa kennuudhaan waa'ee mata duree sanaa irratti kan barreessu yookaan immoo kan ibsa kennuu yaaludha jechuudha. Kun keeyyata ibsaa jedhama. Kanaaf ammas keessatti waa'ee amansiisuudhaaf hin yaalle ibsa kenne
waa'ee gareen qo'achuu kanarratti ibsa kenne. Qajeelfama adda addaa kennuudhaan ibsa kennuu yaalee jechuudha. Keeyyanni biroo keeyyata seenessaa jedhama. Egaa kaayyoon keeyyanni barreeffamuuf inni dhumaaf inni arfaffaan egaa keeyyata seenessaa jedhama. Seenessuu jechuun taa'insoota, gochootaa fi quunnamtoota xumura tokkotti adeeman gabaasu jechuudha. Wanna ta'e tokko, gocha ta'e tokko yookaan waan nama quunname tokko xumura tokkotti waan adeeme gabaasuudhaaf nama gargaara. Gosti keeyyataa kun taa'insoota duraa duuba isaa eeganii gabaasuudha jechuudha. Waanuma ta'e. Fakkeenya yaa fudhannu. Fakkeenya kana ilaallaa. Ariifannaan waan badaa ta'e namarraan geessisa. Ganama jimaata ture. Yeroon irribaa ka'u sa'aatii 2:00 wayitiin itti fuula koo dhiqadhe hin beeku. Yeroon karaa koo jalqabu namootan dubbiseef dhiisa yaadadhu. Akkuma ta'een sa'aatii 3 yoo jedhu naannoo mana kitaabaan gahe. Qormaanni waan torbanitti galee jiruuf barattoonni balbala dhaabbatan gara hin qaban. Dafeen dhiibbadhee seenee balbala bira gahee giiphii koo as lixee achi lixeen akka mukaa gogee hafe. Edaa furtuu mana kitaabaa irraanfadhee dhufeera. Kanan fiigaa oole mana kitaabaa banuuf. Manni kitaabaa garuu osoo hin banamin oole jedha. Kanaafuu himni kuni hima ta'ii ta'e sana seenessuudhaan yookiin immoo gabaasuudhaan xumuredha jechuudha. Kanaafuu himoonni akkasii himoota ifama keeyyanni akkasii keeyyata seenessaa jedhama jechuudha. Gabaasuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Waan ta'ii ta'ee duraa duuba isaa eegnee gabaasuudhaaf kan nu gargaaru keeyyata seenessaa jedhama. Kanaaf namni calliseedhuma akkuma itti dhufeen barreessuu miti jechuudha keeyyata. Walumaa galatti yoo ilaallu keeyyanni caasaa mataasaa qabaa, hima ijoo of keessaa qabaa, hima callaa of keessaa qabaa, hima goolabaa of keessaa qabaa. Kabiraa kaayyoo barreeffamuuf qabaa. Kaayyoo inni barreeffamuuf tokko addeessuudhaaf, ibsa kennuudhaaf, amansiisuudhaaf yookiin seenessuudhaaf barreeffama jechuudha. Amala isaan qaban irratti sun hundoofne yoo ilaalle keeyyanni tokko tokkummaa qabaachuu qabaa, qindoomina qabaachuu qabaa, guutummaa qabaachuu qabaa, kaayyoo barreeffamuuf qabaachuu qabaa jechuudha. Kuni gabaabumatti waa'ee keeyyataa kan har'a waliin ilaalle guutummaatti kana fakkaata. Kanaafuu haga barumsa keenya sagantaa itti aanutiin wal arginutti nagaatti.